Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya egaa akkuma argaa jirtan jechuudha dhaabbata hojii online maarkeetii jedhan jechuudha. Mee asirratti namoota nyaatamanii hedduu isaanii yeroo bu'an koomentiin kun hedduu garaana nyaate. Mucayyoon kun maal jetti seetanii ani akkanattiin maallaqa kiyya dhabeetiin hin jiraa. Maallaqa koo haala kanaanan dhabee 100 fi wayin dhabee kana galmeeffatanii raawwatanii callisanii. Kanaafuu akka irraa of eegdanii jetteetti ishiin kan viidiyoo hojjette. Egaa guyyaa sana sobduu jedhamtee arrabfamte jechuudha. Warroonni maallaqa isaanii kaffalanii shawwadamaniiti sobduudhaati dhaabbanni kun kaffala dhuguma kaffalaa. Kanaafuu maa sobdaa warreen jedhaniinis jiru. Warroon immoo ana 200 na nyaatanii 100 dirhama 2,000 na nyaatanii dirhama 3,000 na nyaatanii dirhama 4,000 na nyaatanii warreen jedhanii kinoo kaa lakkoofsa tokko barreeffadhaa warroonni nyaatamtan keessan na dubbisaatoo foolollee naaf tolchaayii. Egaa warroonni nyaatamtan jechaa jirti. Mee warroonni nyaataman kinoo laal akkuma argitan kana jechuudha. Ishii jala deemanii lakkoofsa tokko barreessaa jiru. Anallee na nyaatanii 2,000 dirhama 2,000 dirhama 3,000 riyaala 4,000 na nyaatanii ani hin nyaatamne kan jedhus jira jechuudha. Maaliif kan yerootti of eege jechuudha. Osoo hin barin illee waan muddamanii jechuu maallaqa arganna jedhanii maallaqa ofii qabanuuf harkaa baasuun baay'ee ulfaataa guddaa cima jechuudha. Egaa wanti kana cimsaatuma irraa of eegaa siniin jedha. Cimsitanii irraa of eeguudha. Akkasumas immoo koomentiin kun dhugaa dubbachuuf ijoolleen yeroo akkanatti boochuu dafqa ishee dhabanii dafqa isaanii dhabanii gaafa akkanatti boo'anii baay'uma kan garaana nyaate jira jechuudha. Kanaafuu immoo keessattuu warroota haaraa biyyarraa dhufan jechuudha. Biyyarraa hojjetachuuf reefu gara biyya arabaatitti imalan kanneenidha jechuudha. Warreen isaan barbaadanii maaliif jennaan muuxannoo hin qabanii waa'ee dhaabbata kanaatis waan isaan beekan waan isaan dhaga'anii qabanii. Namoonni hedduun akka maallaqa isaanii dhabanis isaan quba waan hin qabneef isaan sassaammatu jechuudha. Isaan tariitii namoonni akkasiisu yoo jiraatan viidiyoo sheer godhaa fi biraan gahaa akka isaan hin nyaatamne jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo kiyya kana sheer godhuudhaan biraan gahaayin isiniin jedha isinii galee biraan gahaa. Maaliif jennaan obboleewwan keessan yeroo nyaataman callistanii hin laalinaa gorsaa jechuudha. Anaani obboleettiin kiyya tokko maal naan jetti dhiyoo kana galtee deebite. Egaa obboleettii kiyya achi keessa hojjeta jette jechuudha. Isheellee maallaqa kan nyaachisiisanii tan ishee sanas immooyyuu galmaayii aaganaa hojiisaa akkanaa 100 kaffaltaa naan jedhanii isan kaffalaafananii atillee yoo kan hojjettu ta'ee maallaqa siifan kaffalaa in hojjettaa naan jette jechuudha. Ani garuu jalqabumaayyuu waa'ee dhaabbaticha kanaa yaa hundas beekuu baadhu ittis milkaa'uu baadhu haa ta'u hojjedheen jira. Hojjedhu garuu bu'aa maleen hojjedhe jechuudha. Kisaaran hojjedhe. Namoonni ani fides kisaaraa hojjetanii anis yeroo sanatti kisaaraa hojjenne jechuudha. Yeroo koronaati yeroo sussanuu jechuudha. Yeroo san oomishni isaan amma irra deemanii ittiin of dhaadheessan kunillee jechuudha. Nuuf ergamuu dide kara biyyaa nu ergaa jennaan hin didanii. Tole karuma jirruttuu nuuf ergaatoo itti fayyadamna. Tole oomishuma kanattuu fayyadamna jennee baay'ee kadhachaa turre jechuudha. Yeroo sana isaan immoo nu jalaa dubbachuu fedha hin qaban jechuudha. Haala saniin gowwummaa keessa yeroo keenya gubaa turre jechuudha. Booddeerra guruppuma san yookaan garee irratti nu hidha sana
maal godha seetanii isaas sannu akkasumatti nu dhiisanii warroota haaraa fidan fiduu fedhan garee kophaatti hidhatan jechuudha. Maaliif isaan warroota haaraa barbaadu malee warra keessa seene kana jajjabeessanii akka isaan argatan hin taasisan jechuudha. Sobaniiti afaanumaan jechuudha. Gaafa nama fidde hin jaalatamtaa, gaafa oomisha sana gurgurte hin jaalatamtaa, akkasumas immoo leeveliin keetis olii qaddeema. San hojjechuudhaaf namoonni muraasa yoo ta'e malee namoonni kuwwan yeroo argatanii yeroo ittiin nama wal baratan hin qabani. Tokkoffaa irratti isaan hojii mana madaamii cinqisan keessa taa'anii waan kana waan yaadaniif sammuun baay'ee biizii nama ta'a. Manni madaamii immoo baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu warroonni akkasitti milkaa'anii warroota namoota gowwoomsanii argitanii namoota ijoollee baay'ee gowwoomsanii seessisanii egaa maallaqa waggaatti yookaan waggaa lamatti argatan kana isaan torban sadiittan argadhee ji'attan argadhee torban lamattan argadhee torban lamattan mana madaamitii bahee duraanis jira jechuudha kuni. Kanaafuu irraa of eeggadhaatoo amma saninuu galmeen isaa baay'ee guddateera, baay'ee ol ka'ee jira waan ta'eef irraa of eegatoo maallaqi keessan kanuma mana madaamitti hojjettan dafqa keessan isuma sana seeran qabadhaatoo biyya keessan keessatti galaatoo hojjedha isiniin jedha. Egaa kana yoon jedhu immoo namoonni baay'een inaafanii yookaan immoo dadhabbina keetiif namoonni namaan jedhan jiru. Namni kamiyyuu dandeettii mataa isaa qaba, dadhabina mataa isaatis qaba jechuudha. Garuu waan miidhamee hargerraa yoon hiriyoota kiyyaaf qoode rakkoo hin qabu jechuudha. Ani miidhameeti obboleewwan koo hin miidhamin, ani nyaadhame obboleewwan koo hin nyaadhamin. Yeroo sanitti nu birrii 14,000 Itoophiyaa qofa jechuudha kan kaffallee galmoofne. Har'atti garuu akkaawuntii kee guddifachuuf kana godhuu qabda. Akkaawuntii kee guddifachuudhaaf silver paakeejii sin barbaachisu, gooldi paakeejii si barbaachisa. Akkaawuntii lamaan hojjedhu, silver paakeejii fi gooldi paakeejiidhaan hojjedhu siin jedhu ati dhattee isa sanatti maallaqa kee hin fixxa. Nan guddadha jettee maallaqa kee waggaa tokko waggaa lama dhaqxee yoo achirratti investi goote gaafa maallaqni kee sun si jalaa bade yookaan immoo achiisii hojjechuu dide baay'ee rakkattaa, baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu biyya ormaa keessaa galuu yoo barbaaddaani oduu warroota tiktook irra deemanii dhaabbata akkasii dhaabbata akkanaa isiniin jedhan hin amaninaa isiniin jedha. Hojii onlaayinii barbaaddu yoo ta'e fakkeenyaaf aappilikeeshinoonni jiru jechuudha kan maallaqa namaa kaffalanii otoo baasii tokko hin baasin isin qofti wal gurmeessitanii wal gurmeessanii baay'atanii yoo hojjetanii geemii yoo taphatanii yeroo ofii akkasitti gaafa wal gurmeessanii geemota garagaraati irratti hirmaatanii taphatanii geemonni sunillee akkasuma namaa kaffalu jechuudha. Aappilikeeshinoota akkasii sana yoo barbaaddan hojjechuu yoo barbaaddan sheeriin isinii godha jechuudha. Wantoota akkasii sana hojjedhaa yeroo boqonnaa keessaniitti malee yeroo keessan maallaqa investi gootanii yeroo keessanis investi gootanii yeroo keessan of jalaa hin fixinaa isiniin jedha. Ani gorsi kiyya kanuma kanarraatis viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa. Nagaan nuu turaayi, horaa bulaa.